kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa show torban kana akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo isinii jecha torban kanas immoo akkuma baratame keessumaa hedduun keessan yeroo dheeraadhaaf argitanii hin beekne fuula uummataa dura xiqqoo dhokatee kan ture garuu baay'ee jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e wallisaa baay'ee isin jaallatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira namni kun dafii naaf kootu lubbuu koo Oh, innu fulan gicha, innu fulan baadiyyaa biyya koo, ganda dhaloota koo. Sila akka isaatti wallise baay'ee bareeda ture garuu waan hin dandeenyeef isuma garanatti waamee isinii wallisiisuuf akkasumas seenaa jireenya isaa fi muuxannoof mudannoo isaa akka isinitti himuuf gammadaa show irratti isiniif waameen jira. Addisuu Furgaasaa nu gidduu jira. Addisuu Furgaasaa haamilee ho'aadhaan naasimadha. Welcome Adde. Nanguma magana kan dhufte Noori taate nama gaddisiisa mandheen faayilichaa faayidaan ala ta'eera bu'aan dadhabbiisaa faayilonni garuu caalaatti ammayyaa'anii fayyadamuufis ta'e qabatanii deemuuf mijataa ta'anii si'aa'ina ajaa'ibaan harka isaa seenaniiru Itiyoo Teleekoom. Addisuu Furgaasaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Cheers jenneera. Cheers. Akkati daftee dhuftuu fi wallee kee durii dafii naaf kootu iftuu koo jennee si barbaadaa turre sababiin isaa akkati daftee dhuftee daawwattoota gammadaa show wajjiniin turtii nuti dabarsinu akkati nu waliin taatu baay'ee barbaanneerra garuu biizii ta'uun keessa kunis rakkisaadha. Addisuun immoo dafii gaafa jedhanii amma namumtu akkanumatti gaafa waliin naasa'u dafii yoo jedhanii itti aansee Addisuu Furgaasaa jechuun isaa waan hin hafne baay'ee si wajjiniin wal hidhee maqaa kee ta'e wayiidha. Akkasitti yaaddatis namoonni maal siin jedhu? Yaa dafii jalqaba tila keessummaa kee nagootee sila yaamtee tila na yaamteef maqaa kiyyaanis maqaa uummataanis hedduu galatoomii. Galatoomatis dhufuu keetii. Dafii namni hedduu baay'ee jaalataa hundumtuu karuma isaatti fudhataa. Dafii sila. Namni ariitiidhaan wal barbaadu dafii waliin. Dafii jedha. Kanaaf sirbis garuu jaalalumaa fi dafii jettee maati karaa barbaadde fudhachuu meeqa keetii. Egaa sirba namni baay'een sammuu isaa keessatti mana ijaarratee namuu dafii jennaan ni beeka. Sirboota hedduu biroollee sirboota babbareedoo hedduu aartii Oromootiif gumaachitee jirta. Dhiyeenya kana garuu baay'ee mul'attu Addisuun hin jiru long time erga si argine. Maaltu ta'e Addisu? Yaa dhugaadha si qofaa miti gaaffii nama hedduuti. Sirba jechaan wajjin kan guddate barbaaddee irraan fagaattu xinnoo gidduutti biyya alaa deemeen achiin ture achimoo akka barbaadde muuziqaa hojjechuu hin dandeettu jireenyi karaa ofiis qabdii waa tokko biyya sana keessa Ameerikaa ture Minisoota siistama sana keessa agagaltuutti akka haaraatti jalqabudha hundumaa jireenya tokko jettee eegaltachi. Tokko jettee eegaltaa siistama isaa aga beektuutti biyya isaa aga wal bartuutti waan hundumaa jechuun xiqqaate bakka tuman beekni waggaanuma deema. Gidduutti immoo muuziqaa jaalannu sana tun barbaadin irraa fagaachaa dhufta. Gaafiin namni hedduu na gaafachaa jira. Akkuma ta'e gidduutti garuu dhufeen si yaada giftii koo kan jettu hojjedheen tura. Achiin booda immoo lammaffaarra waggaa lamaan dura sirba Xilaawun Gassisa. Gidduutti akkuma ta'e baduuf akkam banne yaalaan ture. Jira jechuudhuma. Garuu caala sirriitti immoo itti qophaa'aa jira Rabbi jedhee akka haaraatti dhufaa jira. Yaa egaa silatu stuudiyoon seeniin gaafa haasofnu ani waanuma dhiyoo faa deemte natti fakkaata biyya kanaa garuu waggaa baay'ee lakkoofse waggaa meeqa taate amma erga biyya kanaa baate? Walumaan waggaa 9 ta'e. Waggaa 9 guutte. Waggaa 9 yeroo dhuma deema gaa.
gadaa tokko darbite. Gadaa tokko saddeet darbee amma saglaffaadha. Egaa biyya alaatti beekamaadha. Haalumti jiruuyyuu mijeeffatanii hojii ofii hojjechuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Wallee hojjechuun immoo waan baay'ee gaafata. Biyya alaa kanatti istuudiyoo namni namaa taphatu, muuziqaa namni namaa taphatu akka garaan argattanii garuu jireenya biyya sanaa immoo ganaa waliin barree haaraatti eegaltu. Muuziqaa addunyaa muuziqaa as biyya kana keessa turte keessaa baatee yeroo biyya alaa haaraatti hidhattee makamtu garuu miira akkamii sitti dhaga'ame? Dhugaa dubbachuun waan fedhe ta'u akka biyya kee waan ta'u hin jiru. Biyyuma namaati. Garuu ammeenyaan qabu gaariidha. Akka waan barbaaddu hojjechee galuu hin dandeessa. Garuu muuziqaa qofaan hojjedhee gala waanti jettu achi deemnaan afeera. Garuu ta'us nu keessa waan na keessa waan jiru sila ta'eef ofii kee wajjin amantee ta'uu qaba. Yoo namanni immoo ofii wal lolta ofii kee wajjin akkas teenyee muuziqaa qofa akka hojjennutti hin ta'u. Jiraachuuf immoo hojjaa biraas hojjechuu qaba. Kanaaf sammuun kee amansiisteet hojjaa biraas nan hojjedha. Gidduutti immoo yeroo natti tolu yeroo deemne sana jalqabarraa biyyoota adda addaa naannoftee hojjenneera. Konsartii adda addaa hojjenneera. Biyyoota 11 akkana hojjenneera 12. Achuma Ameerikaa yeroo ayyaana keessas yaamuun hojjennaa darbee garuu akkuma biyya keessaatti hin ta'u. Waan akkana of amansiistee malee lakkii muuziqaa qofa hojjedha wanti jedhu achi hin ta'u. Hojii biraas hojjechuudha. Ameerikaatti egaa maal hojjetta jedhanii waliin gaafatanii jedhamu miti. Maal hojjetta jedhamu. Hojiidhuma hojjechuudha malee. Garuu akka aartistiitti amma aartistiin yeroo baay'ee biyya kanatti baay'ee kabajamee hojiis immoo hojii biraa baay'ee irratti of gateen hojjetu hojii muuziqaa irratti yeroo isaa baay'ee dabarsa. Haaraatti waan biraa hojjechuu hin danda'a jedhanii amanuun mataan isaayyuu waan guddaa. Isuma keessa darbite immoo waggaa lamaan kana sirba Dr. Kabajaa Xilaawun Gassasaa hojjettee baay'ee muuziqaatti dhama'amee kiliippii bareedaadhaan waan baay'ee keessa darbitanii hojjettan. Mee waa'ee muuziqaa sanaa immoo xiqqoo nutti himi. Muuziqittis nu yaadachiifta jechuudha. Galatoomii sirba sana sirba Xilaawun Dr. Kabajaa Xilaawuniif sirba Dr. Kabajaa Alii Birraa yeroo hedduun kan hin dhaga'u sirboota keessaa kan isaaniin dhaggeeffadha. Sirboonni durii kun baay'ee babbareedota. Uummanni immoo miimoorii gaarii qaba. Jaalatamaadha. Hin barbaadas. Ani immoo sirboota Xilaawun yeroo hedduu wanta jirratti maal silan sirbuuf waan akkanaa wal mareennee tiroota kiyya wajjiniin sirba kanarra deebine. Isa qofaa miti kan biraas jiru kan Xilaawun hojjetamaa kan jiranu. Haaraanis sirbooti Xilaawun. Kan biraas jiru. Sirboota haaraas qopheessaa sila jiru. Kana garuu gidduutti waggaa lamaan kana yeroo dhufe sana akka badeen dhufne kan jedhu sana hojjechuu qabna jennee yeroo kiyya hedduu isarratti hin dabarsee hojjedhee gidduu kana kan hin badee hundarraa namni hedduu baay'ee dhufee baay'ee jaallate namni na galateeffateera. Anis immoo galatoomaan jedhee kanaaf sirboonni duruu kun gaarummaa ergaa gaarii qabu. Sirbis immoo yaada Faaris Faaroo kan jedhamtu ishiidhaaf sirbame Aggaaroo keessa kan jirtu. Haadha Faaris kan jedhamtu haadha Faaris. Ishiidhaaf sirbamee baay'ee bareedduudha. Seenaas qaba. Mee sagaleedhaan nu yaadachiifta sirbicha? Sagaleedhaan akka badeen dhufnee gibee na hin ceesisu. Akka badeen dhufnee gibee na hin ceesisu. Akka obseen tanyee maata beetoo yaaduun keenan teessisu. Yaada Faaris Faaroo beenuun buuna katamaa gaaru. Ashaamiyaa maatee ashaamiyaa dammatoo ashaamiyaa maatee ashaamiyaa dammatoo ashaamiyaa niqiisee ashaamiyaa kuulatoo. Yadiimtuu afaan damma qarreedhaas bahee. Akka dhugaan maa yashaa shilkanaadi yaqaaloo afaan dammaas kootu yaadammatoo yaqaaloo afaan dammaas kootu yaadammatoo. Waaw! Egaa sagaleen baay'ee bareedaa kiiloolee kana numaa namoonni yeroo dubbatan namoonni aartii keessatti beekamanii
afaan Amaariffaatis warri sirban even afaan Oromoo keessattis walleewwan Dr. Kabajaa Xilaawun Gassasa sirbuun baay'ee ulfaataadha. High pitchidha baay'ee sagalee ol ka'aa qaba. Namni hundi akka kanatti daddabee taphachuu hin danda'u jedhu. Ati garuu salphaadhumatti kun akkasitti taphatte. Duris irraa yeroo jalqabdu irraas otoo sirboota mataa kee hin sirbiin dura sirboota isaa sirbaa turte miti reekkas. Baay'ee sirboota akkuma sila siin jedheef sirba Xilaahuuniif Ali Biraa baay'een jaaladha. Yeroo hedduu ijoollummaadhaa kaasee iyyuu baay'een sirba ture. Kanaaf xinnoo sila na waliin ijoollummaa kaasee silan sirbeef malee sirboonni isaanii akka salphaatti kan sirbamu miti. Baay'ee ulfaataa adeemsi isaa meeloodiin isaa hundumtuu xinnoo sirriitti shaakaluu qabda. Dhugaadha. Anis yeroo itti fudhadhee silan shaakaleef malee ulfaata. Egaa addisuun sirboota kan namaa rimiksii gootee kan amma hojjette kanaan malee waggoottan aartii keessa turte especially biyya kana keessaa otoo hin bahiini yoo xiqqaate albamoota 3 hojjetteetta miti. Yaa dhugaadha. Hin yaadatta albamii kee jalqabaa fa'aa bara kam hojjette maal fa'aa ture albamiin kee sun? Yaa albamni sun sirboota namaadha. Obboleessa kiyya Joonii amma Noorwee jira. Haadha manaasaaf Roozaa waliin ta'aniit wal mareennee sirboota durii uummanni keenya jaalatanu walitti sassaabamee Oromifa keessa hojjetameen beeku. Waan akkanaa walitti goonee albamaan hojjannee gaariidha jedhee isuma sirboota kana shaakali jedhee ani immoo muraasa kanatti haala dabalamu jedhee mata dureen isaa Iyyaasee kan jedhu goonee baase. Okay. Bara 93 jechaadha. 93. Bahee sirbi sun baay'ee gaarii ture. Uummannis jaalateera. Anis gara mana barnootaatti bahee almost waggaa 2 boodatti fakkaata. Ijoolleedhumas guddaa sirbuu nan yaala malee muuxannoo isaan qabu. Garuu akka carraa ta'e immoo galata Rabbii bareeda ta'e uummata bira naa qaqqabe. Baay'ee namni baay'een kan ittiin si beeku yeroo sana garuu akkamitti waliin madaalsiste? Albamii guutuu sirboota namoonni kanaan dura sirbuun yeroo jedhan albamii yeroo jettu namni faarraa sin dhorkine maaliif kana hunda kan nama alkabitti albamii hojjetta gara kan keetti dhufuu qabdaa waan akkasii fa namni sin jedhan jiru yeroo sana. Yaadonni tokko too sirboota kee kan keerree lamaan akkana tootti dabalte waan jedhamu jira ture. Garuu sirboota haaraa immoo qopheessuuf itti yaaduu qabda. Yeroo samaan immoo ariifachiiraan ta'u kanaaf ammaaf kanuma hojjannee boodarraan qopheessina jenneetu callisnee hojjannee garuu kunis immoo gaarii ta'ee deemeera. Baay'ee dinqii ture. Baay'een keenyas isumaan sirboota durii baay'eeyyuu namni isumaan yaadata. Egas albamii lammaffaa waggaa meeqa booda kan hojjette? Albamii lammaffaa waggaa 3-4 booda ajaa'ibaa kan jedhu seenaa bilillee kan qabu. Isa immoo waggaa 3 waraafaa irratti fakkaata. Kan kee ajaa'ibaa jedhu. Kan kee ajaa'ibuma yaa bareeda uumaa jedhu sani. Yaa walaloo fedalloo awwal Usmaantu hojjete. Achirraa koo hedduun isaa awwaltu hojjete. Isa immoo lammaffaa goonee baasne. Waaw. Sirboota meeqa qabu turan? Tiraakii 12 qaba irratti fakkaata. 12 qaba. Isa hojjannee innis gaariidha galata Rabbii. Sadaffaa immoo ati jalqabarra kan jettu dafii laangichaa fa'a. Bara 2000 jechaadha. Okay. 99 kan wallatti fakkaata achirra bahee kilippiinis achi keessaa filannee hojjannee egaa kaleerraa har'a gaariidha. Har'a immoo boru gaarii ta'a. Dhugaadha. Haaguma dandeenye waan gaarii hojjechuuf uummata keenyaaf numa yaalla. Sirbooti keessumaa albamii sadaffaa kanarra jiranii baay'een isaanii addisuu fi uummata sirriitti kan wal barsiisee fi yeroo hundumaa namoonni akkas hin daganne sirboota san baay'ee achi keessa jira miti dafii faa kun nutu akkuma jenne dafii laangichaa onneen kaatee baadiyyaa biyya koo baadiyyaa biyya koo achi keessa jira yeroo amma sirboota sana kaafnu ani sirbi amma yoonaa naaf hin galle jira achi keessa hin dhufu laangichaan kuni hin dhufu laangicha laangichaa kana yeroo sana daansiin isaas bareedaadha
very modern baay'ee waan bareedaa namni Findaataa turre. ani hin jenne jechuuma sodaadheen naannoma sanan jira sirba findaataa jedhanii yeroo sana yaadamu namni araadaan magaalaa keessa jiru daansii namni danda'u kan daanna sooyiti yeroo sana gaa nus ijoollee waan turreef gammachuudhuma miira sirba sanarraa argamu malee laangichaanu maalii jennee sin gaafanne hangamma anattis haa ta'u daawwattoonni koo baay'eenis laangicha sirriitti laangichaan maal ture? Laangichaa gara kan ajaa'ibsiisu agammaatti namni na gaafata. Facebook irra dhufanii agammaatti gidduutti laangichaa jechuun maal jechuudha naan jedhu. Laangicha jechuun qixa jechaadha. Qixa jechaadha. Wal qixa waan jedhu. Xabamaa wal dhaansoo xabatan laangichoo kufanii fa'a jedhamaa miti. Wal qixa ba'an jechuudha. Baqa laangicha qixa jechaadha. Amma achirra hin dhufu laangichaa jedhaan qobaa badeen deemuu tirachaa sodaadhee booddee nama raachaa. Na qixa dhufne isa jaalataa ati yaa jaalalleetu tanarraa fagoo jirtu ulfina jaalalateef dhuftee nan gargaartu jedha. Sagalee kana yoo dhageenye wayyuu daawwattoota koo sagalee kana yoo dhageenye baay'ee anis amma yeroo tamma jechaan dubbattu sagalee kiiloolee ati ittiin jechaa jirtu turte sanatu natti mul'achaa jira. Maara koo qabu yaallagaa. Ati yaa jaalalleetu tanarraa fagoo jirtu. Ati yaa jaalalleetu tanarraa fagoo jirtu ulfina jaalalaatee dhuftee nan gargaartu. Akkas jedhamu. Inni fulaangicha waan jedhu. Akkasii akkana fa'aati gaa. Baay'ee egaa ati sirboota bara sana ijoollee sagaltamoota jedhaman kun bara 93 irraa jalqabdee sirba Oromoo kana keessa jirta. Sagaltamoota immoo golden time yeroo baay'ee bareedaa sirbooti babbareedoon bahanii wallistoonni jajjaboon bahanii jedhame akka seenaama biyya kanaa keessatti yeroo hundumaa ka'a. Walleewwan amma bahaa jiran kanaa fi yeroo sagaltamoota jedhamanii duubaan jiran kana wajjin yeroo wal bira qabdee ilaaltu maal jettate akka nama dhuunfaa tokkotti? Yeroo sana xinnoo maal akka ta'e beektaa? Istuudiyoo inni waraabatu chaanaaliidhaan yoo sirriitti shaakaltee yoo deemti malee fakkeenyaatu waraabatu umarra yoo dogoggorte akka haaraatti deebita. Gara duubatti deebita? Gara duubatti deebita. Chaanaaliidhaan ture. Kanaaf teessee sirriitti manatti qo'attee maal jettee hojjettee ofii keetti jettee deemta. Kanaaf gidduutti maal ta'a sirbi sun caala bilchaata. Si wajjin sirriitti addaatti ta'a. Namoonnis immoo nama danda'u qofatu sana gochuu danda'a. Isa dandeettii guddaa barbaada. Amma garuu istuudiyoo keessa shaakaluun dirqama. Ani amma istuudiyoo keessa gidduutti dogoggore achumaan itti uffanna. Poozisii godhanii sirreessaa deemta. achumatti si fufu. Garuu akkas ta'ee hin shaakallu jechuu miti. Hin shaakalta garuu isa sanaaf isa kana waa'ee shaakalaarra wal nama daalsitu inni sun umarra yoo dogoggorte akka haaraas la deebituuf sirriitti shaakaltee dhuftaa sammuu keetti qabattee dhuftaa. Bilchaattee seenta. Bilchaattee dhuftaa. Amma garuu waan dogoggores achi biran sirreessila jechuuf meebii shaakala akka duriitti shaakaluu dhiisuu dandeessa. Garuu ofii keetiif shaakalee deemu shaakaltee deemu sirba tokko hin bilchaata malee amma hin qabu. Gara booddee duubarra umateen naa dhageessu asbiratoon akkas godhee asbiratoon akka hojjetee akka hin gaabbinee shaakaluun dirqama. Yeroo baay'ee garuu namoonni amma argiteetta yoo ta'e waliin yeroo dorgomsiisanii sirbi dur hafe meeshaan wayi dur hafe wanni akkanaa dur hafe namni dur hafe waa hundumaa dur hafe jedhanii warri yaadan jiru. Waan durii qofatu bareedaa jedhanii warra murteessee taa'e. Lakkii warri kaan immoo lakkii isa ammaa kanatu caalaa amma bar teeknooloojiinis bareedaa sirbas yoo fudhatte teeknooloojiin ittiin qindeessan kireetivitiin dandeettiin ijoollee warra muuziqaa taphatanii kan wallistoota kan addunyaa wajjinis gaafa laalamu kan ammaa kana wayyaa jedhu. Ati warra oldisii yaadan sana moo isa haaraa kana caalchifatta? Ani lamaanuu kompileen gochuun barbaadu. Maaliif yeroo sanarra sirboon hojjetaman hunduutu dhugaadhaa, ergaa gaarii qabu, yeedalloo gaariidhaa, walloo gaariidhaa. Sirriitti baaniidhaa baay'ee babbareedu. Ammas moo wanta akkasii hin jiru miti. Ammas akkuma jettee meeshaa gaariidhaan, sagalee gaariidhaan ergaa kan qabaa jiru hundumtuu ta'uu baachuus. Kanaaf lamaanuu gaariidha malee kun gaarii miti jechuu hin danda'u. Achi keessaas kan durii keessaas amma darbee
waan sitti tolle jiraachuu ni mala. Ammas waan gaariin taanetu garuu lamaanuu sirumaa caalaa amma meeshaan gaarii ta'e hojjetamaa dhufaa jira. Garuu full baandii ta'e immoo gaariidha. Rakkoon amma baandii guutuudhaan full baandiidhaan hojjetinnaa baatu full baandii ta'uu baannaan garaagarummaa hedduu qaba. Amma kan ammaa inni afaa jira. Isa malee kompiliitii kan rakkoo biraa hin qabaani. Gaariidha sirumaa meeshaa gaariidha yeroo wajjin deemaa jira bareeda deemaa jira. Garuu caala hojjetamuu qaba. Hojjechuu qabna. Wallistoota amma sin duuba dhufan kana keessa yeroo ammaa kanas walleen isaanii baay'ee gurra uummataa keessa kan jiru baay'ee isaanii gaafa ilaaltu akka aartistii Oromoo duraan ture tokkotti ammas keessa jiru tokkotti miira akkamitti dhaga'ama ijoollee dhufaa jiran kana gaafa ilaaltu sadarkaa walleen Oromoo irra ga'e kana gaafa ilaaltee madaaltu. Ijoollee haaraa amma dhufaa jiru ijoollee sagalee bareeda qabatu. Maqaa isaanii yaamnee kan fitne. Ijoollee hedduu dhufaa jiru. Baay'een gammada. Aartiin keenya naa guddatu anaaf isaa mileedha. Willisaan tokko dhufee waan gaarii na hojjetu hunda keenyaaf uummata keenyaaf aartii keenyaaf hamileedha. Kanaaf namootaaf kana amma isaa dhufan baay'ee gaarii jiru ijoolleen babbareeda sagalee babbareeda dandeettii cimaa qaban dhufaa jiru amma isaa dhufan ani gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Na baay'ee gaariidha gammachiisa baay'ee aartiin keenya caala guddachuu kana caala deemuu danda'an deemas. Wallistoota si dura turan yookiin siin dura wallisaa turan keessa baay'eedhuma kan dinqisiifattuu fi yeroo hundumaa kan aartii hundumtuu namni aartii hundumtuu nama jaallata aartii garuu addatti namni jaallattu yookiin wallee jaallattu jira. Wallee jibbitu kan hin jaalladhu baay'ee jira malee akkasii lasitti beeku ani baay'ee yeroo hedduu kan dhaga'u siroota Alii Birraaf Xalaawun Gasasadha. Siroota dura kan jiran immoo weellistoon ciccimoon baay'ee waan Muktaar Usmaan fa'a Tsaggaayee fa'a Zaruu fa'a ciccimoon hedduu jiru maqaa isaanii yaamee kan hin fixne. Kana baay'ee barnuutu kan itti boonu hedduu jiru ammas immoo ijoollee haaraa babbareeda dhufaa jira fuulduratti malee duubatti hin jiru kana booda. Egaa nafsi isaanii amaaru wallee Dooktar Kabajaa Alii Birraa baay'ee jaallatta. Kan duraan remix goote keessas ture miti wallee isaa. Mee kan baay'ee jaallattu keessaa tokko immoo daawwattoota tokkotti too sagaleedhaan jettee waan shaakalaa turteef jaallachaa turte waan ta'eef. Kan Adeeroo moo? Adeeroo Alii Birraa. Alii Birraa okay. Jiru hedduu waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifne maaliif deemna mooggaa maaliif deemna mooggaa. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee Waaqa moo namumaa kan seera jallisee ati keenya takka maaltu adda nu baasee ati keenya takka maaltu adda nu baasee maaltu adda nu baasee. Maaltu adda nu baasee. Wow. Sagalee dinqiidha already kan qabdu waggaa dheeraas hojii muuziqaa kanarraas fagaatte sagaleen keessuma sana durri walaloowwan kanafaa artistoota keenyaaf si'ifisa ta'u kanatiif namni itti baay'ee sin daganne walaloo babbareedaa kana barreessuudhaan namni sin beektaniif sin ኢትዮ ቴሌኮም walaloo babbareedaa kana barreessuudhaan namni sin beektaniif sin gargaaraa ture eenyu ture? Walaloo dureednaa hojjennu amma sirboota kiyya keessa namoonni hedduu walaloo kannaa kennan jiru keessaa garuu hedduu kannaa barreessaa ture Awwal Usmaan. Awwal Usmaan. Waaw. Abdii qophee qaqqabatteeti? Lakkitti qaqqabdee Ali Mahammad Diimaa. Waaw.
innis naa kenneera ijoollee biraas jiru amma immoo eenyarraa waan singilii haaraa tokko simeetu faannaa kenneera. Okay, yeah. Isa qopheessaa jira rabbi jedhe eenyatti hin baa mata dureensaa masaraa jedha. Wow. Na isa simeetu faa waan gaarii naa kenneera. Gaa sirba qeenxee amma ittiin dhufaa jirtu jechuudha. Gaa amma hin beekamu naa boolaallu. Hin beekamu. Simeetu faa egaa walaloowwan Oromoo keessa maybe namni abdii qopheetti aanee walaloowwan sirbaa yoon dogoggoruudhaaf adde daataan waggaa 5 dura qabuuni gara walaloowwan sirbaa 260 70 yoona kana 300 ol darbanii ta'uu danda'a. Namni wallee afaan Oromoo kana keessatti gumaacha guddaa taasise Simeetu Faati. Nama baay'ee walaloo babbareeda. Kabajaa guddaatu malaa fi Simeedhaaf. Ammoo akkaataan itti walleen yeroo ammaa kana hojjetamu keessumaa biyya alaatii dhufanii biyya kana keessatti yeroo gabaabaa yeroo murtaa'aa keessatti wallee hojjetanii gara hojii ofitti deebi'uun chaalenjii akkamii qabamee? Chaalenjii maa qaba yeroo kee ammachinnaa dhufti yeroo kee itti fayyadamu qabda. Istuudiyoo immoo biizii sila ta'aniif meebii utuu hin beekiin waan harkifamu tokko jira. Garuu waan jiru immoo shimbirra akka biyyaatti iyyatti jedhamaa miti. Achi yeroo qabu jettee immoo eeguu qabdu kanaaf akkuma yeroo isaatti eeggachaatu istuudiyoo hojjetaachuma jirra. Kanaaf yeroo gara biyya kanaa dhuftu guutummaa guututti walleewwan hojjettee deebi'uudhaaf dhufta jechuudha. Karoora akkasiitiin dhufta. No isa qofaa miti sammaa jalqaba karoora inni tokko gaa jettee sirbuma achi maatiin laaluun jira hiriyoota laaluun jira biyya laaluun jira kanaaf karoora adda addaa jira. Egaa yeroo durii kana baandii bilisummaa faa baandii gadaa faa dhaqqabattee talaata jedhee yaada. Yoo xiqqoo yoon baay'ee yaadachuudha baadhee baandii gadaatti naannoo hoteela Hawwii faa kanatti waan dur si argee beeku natti fakkaata. Dhugaadhaa kun? Bilisummaa illee ittiin qaqqabne. Bilisummaa hin dhaqqabne? Baandii bilisummaa ittiin qaqqabne. Baandii gadaa garuu hojjanneera. Yeroo sana akkuma jiran Muktaar Abaanii naa deemanu achiin boodaanis gara sirbaatti dhufeen anaaf Adnaan baandii gadaa long time hojjanneera. Gara 94 5 eegalee baandii gadaa long time hojjanneera garuu. Egaa ijoollummaa kootti kananii taphachaa ture ijoollummaa kootii kaasee jettee wallisumatti iyyuu akkamittiin dhufteeti ijoollummaa keetti tokkoffaa daawwattoonni keenya akka beektan kanan barbaadu Addisuun mucaa Finfinneeti. Finfinneetti dhalatee guddatee afaan Oromoo sirriitti qajeelchee tolchee beeka. Tolchee beekuu caalaa immoo inumaattiin gara wallisuutti dhufteetta. Ijoollummaa keetti guddinni kee akkam ture Finfinneetti akkamittiin gara aartii Oromootti immoo deemuun qaba jettee murteessiteedha? Wallee ijoollummaadha kaasee ani wallee dhufu sirba. Yaada biraayyuu qabu. Barnoota irraan deemu. Himmattiin qabdu. Dabtariin kiyya asiin ittiin barreessaa duubaan garuu walaloo qaba. Waaw. Astamaariin maqaa barsiisaan wajjin yeroo hunda ciqiciqiidha. Gubatanii rakkatanii dhiisanii. Baay'inaan jedhan maal godha gam. Sirbi immoo waan dhiiga keessa jiraatu waan uumaadhaan waan sii kennamu malee waan hamileedhaan waatti galtuu miti. Kanaaf uumaas latee ijoollummaadha kaasee sirbatti jennu waa'ee Oromummaa kan jettu immoo nuti ijoollummaadha kaasee maatiin keenya faadariin keenya maadariin keenya Oromiffaan haasofna. Wallaan tokko mana isaanii bilbil isaaniitu Oromiffaan iyyaa saroonni isaanii Oromiffaan iyyaa jedhu. Inqoosin. Kam keessan? Oromiffaan serious jedha faadariin hundi Oromiffaan ganna akkoof abira walisoo deemna. Okay. Maatiin abbaa kee achi dhufan. Maatiif maadariif faadari walisoo. Okay. Warra walee walisoo. Walee walisoodha. Ganna deemna afaan kanis immoo achi deemnee baadiyyaa keessa. Akkasiin baratanii. Kanaaf eenyummaa keetii dirqama. Eenyumtu ta'u afaan isaa baru. Naannoo kamitti guddatte Finfinneeti? Finfinnee naannoo Meeksikootti guddatte. Meeksikoo? Oh, inumaa magaalaa walakkaatti guddatte. Magaalaa gidduutti naannoo 47 keessa Meeksikootti guddatte. Achumatti dhaladhee guddadhe. Achumatti dhalattee guddatte. Achumatti dhalattee guddatte afaan Oromoos bartee ittiin wallisuu dandeesse. Abbaan kee ergati wallistee faa Oromoon hundumtuu gaafa si jaallatu jaalala Oromoo sitti agarsiisu kana gaafa dhagaan miira akkamitti itti dhagaame?
Dhugaa yeroo sana baay'ee gammada. Bakka waan laantiin jedhu bakka ani kanan barbaada akka cimtuun barbaada naa jira. Maazariin isinis hundumtu faamiliin hundumtu baay'ee na jajjabeessu ture. Waaw. Jiru amma lubbuudhaan. Lakki maazariin kiyya yeroo achi jiru na jalaa boqottee maazariin immoo yeroo gidduutti dhufu waraqattee maal goona qaba. Yaa maa gochuu hin danda'amu. Ilma gaarii ilma jabaa saba isaaniitiif buusanii darbaniiru. Maatii keessaa immoo namni sirbu wayii jira ture immoo ollaadha yookiin dhiisifaa sirbafaa siin jechaan ture garuu dur. Hara dhiisis kaa'utu naan jedhaan yoo min dhagaa waan akkasii. Hin dhageessu. Dhaga'u. Maazariin yeroo ijoollummaa baadiyyaa yeroo hin jiru nan sirba ture bakka jedhan yeroo horii eegnu fa'aa nan sirba ture jedhee. Meebii isatti bayyaa ta'uun beeku. Okay. Galgala fa'aa akkas mana keessatti waan isin sirban qabu. Lakki waan akkasiin hin jedhu anumatti bakka mooraa keessa deemaa numa niyya bakka ijoollummaadha kaasee. Egaa yeroo dheeraadhaaf hojii kanattis turteetta magaalaa Finfinneetti dhalattee guddattee wallee bareedaa akka kunoo laangichaa daansii babbareedaa qabu kana utuma daansii nama dannasiistu asuma galagaltee immoo addisuun namichi kunoo Meeksikootti dhalatee guddate baadiyyaa biyya koo jette. Walti jalaan dhawii maali baadiyyaa eessatti beekan addisuun ofiisaatiiyyuu magaalaatti guddatee siin jedhu moo jaalala ishee ganna dhattee sanatu si keessa bule. No innis jaalala isa ganna kan deemnu akkuma jiru ta'etti wiilsaan tokko waan tokko naa sirbu dirqama waan sana ta'uun qabu. Waan addunyaarra jiru sana waan hawaasa keessa jiru ibsita. Waloo feedalloo kan kennu ta'u kanarra kanarraa barreessi jettee kanaaf ani eenyumtu ta'e immoo bu'uurri isaa baadiyyaadha. Waloo feedalloo kan hojjete Awwalusumaanii. Okay. Yaadannoo baadiyyaas nan qaba garuu ani magaalatti dhaladhee guddadhuuf dirqama waa'ee baadiyyaa sirbuuf baadiyyaa dhaladhee guddachuun qabu. Kanaaf waan sana kilippii isaas kan hojjanne immoo achuma naannoo Walisoo deemnee hojjanne irra deebi'ee hojjadhechaa jira gaafii nama hedduuti. Kilippii baadiyyaa biyya koo amma haala jiruun irra deebitee hojjechuu qabda. Dirqame gaafii nama hedduuti. Waan kana sirboota singilii haaraa kana isa danfitee booda isaanitti garagaraa. Meel ijoolleen baadiyyaa akka gammadanitti baadiyyaa biyya koo. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhoollee carraa jiruutiin siin dagadhuwaanii. Gandi akakiilee abaabiilee kiyyaa na dura mul'ata qeen warra kiyyaa. Gochoon keenya guddaan gubbaan farachuunsaa yaadannaa mul'ata dallaa bal'oo keessaa. Yaadaan gara baadiyyaatti nama deebisee waan baadiyyaa jiru hunduma akka namni argu waan taasisu. Egaa mucaa magaalaa waa'ee baadiyyaa wallise addisuudha. Sanuu mucaa Finfinneeti. Dur garuu kilippii yeroo hojjettanii argitetti yoo ta'e idduma wayii stuudiyoo wayii akka kanaa keessa sin dhaabanii TV kana ta'uun beeku. Duubaa boggi bilicii wayii isinitti ibsanii akkuma akkas jettu baay'een keessan. Kilippiin alatti hojjetamu hin jiru ture miti isa qaqqabatteettate. Isa stuudiyoo keessaa kan kee ajaa'ibaa fa'aa. Kan kee ajaa'ibaa fa'aa. Isa stuudiyoo keessa hojjenna achiin booda kilippiin dhufe. Achi booda. Akkuma kilippiitti ilaalama ture sun miti. Gudii jedhame. TVtti mul'ate. Yeroo sanatti baay'ee gammachiisa. TVtti mul'ate faasii. Kaffaltaniitu waraabamtu moo isaantu isinii kaffala moo isintu kaffalaaf yeroo sana? Wanta akkasii waa'ee kaffaltii hin argine ani garuu callistee nu deemnee waraabamna. Deemteetuma? Waraabamna. Har'a waraabamuu barbaade jechuudha. Isaanumatu nu yaamu. Yeroo sana ijoollee hiriyoonni keenya achi keessa ETV keessa kan hojjetan jiru. Sirba haaraan naa bahu kana waraabuun qabda stuudiyoo keessa sagantaa ishee qabu deemnee waraabamna. Kanuma. Abbeentaa ittiin argattu maallaqas waan itti argattu tokkoyyuu. Uummata gammachiistaa maqaadhuma argattu. Yeroo jalqabaaf walliftee maallaqa sii kaffalame fayyadatta addisu. Cidha fa'aa hojjedhee amma birrii 50 fa'aa kan na kaffalame yaadadha. Baay'ee gammadee fudhadhe. Gammadee fudhadhe. Waaw. Birrii 50. 50 yeroo san birrii guddaadha. Cidha hojjedhee 90 meeqarraa naan jalqabu fa'aa.
baay'ee gammadeen ibsatu. Yaadadhe sana. Yeroo ammaa kana egaa sirboonni inuma birrii 50 fudhachuu miti miileenaan kilippiin hojjetamaa jira. Humna jabaa gaafata. Aartiin Oromoo bara durii sanas baay'ee gargaarsa baay'ee hin qabu akkati beektu. Yeroo ammaa kanas baay'ee gargaarsa jabaa hin qabu. Dhaamsa akkamii dhaammatta akka nama duris aartii kanaaf aarsaa kaffalaa ture tokkotti amma immoo hojiilee hedduu of harkaa qabutti. Aartistiin maal gochuu qaba? Abbootiin qabeenyaa mootummaan yookiin qaamni maallaqa qabu immoo aartii kana akkamittiin deeggaree guddina aartii kana keessatti waan ta'e gochuu danda'a? Dhugaadha kilippii tokko hojjechuuf amma akka durii miti. Baasii hedduu qaba. Miiliyoonota ta'aa jira. Gara miiliyoonatti deemaa jira. Caalayyuu ta'aa deemuu danda'a. Akkuma kilippichaa ergaa isaatti akkuma barbaachisutti warri shubbisan jiru iddoo jira. Waa hedduu jira. Kun immoo sirba jechuun sirbi tokko naa tarkaanfii tokko dabalu uummata sanaaf hamileedha. Jabina, cimina. Amma wanti gaarii waan bareeda sirbaree tokko kilippiin gaariin naa bahu Oromoon gammada. Caaluu qabna malee caalamuu qabna. Yaa dhugaadha. Especially namni akka keefaa biyya alaa argee kanaaf wanta kanaa gargaarsa kun akka addunyaatti amma kilippoota addunyaarra Oromoo qofaa miti afaan biraa soolaaltee ispoortii sana gaggaarii qabu. Wal gargaaru neetworkii qabu. Nutis immoo afaan keenya aadaa keenya sirbi keenya caala akka ta'u akka silati ispoonsar adda addaa hirmaatanii wanti gaarii akka hojjetamuuf wal gargaaruun dirqama lammummaati. Egaa nutis carraa kanaani aartiin Oromoodhuma mataasaa qaba. Sabni biraa gargaaruu hin danda'u. Sabni isaa yoo gargaare immoo aartistoonni kun akka addisuuf haa ta'u qaqqaxaleen duubaan jiran hedduun isaanii hojii baay'ee hojjechuu hojii gurguddaa hojjetanii saba isaaniitiif bu'aa buusuu danda'u jedheen amana. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundumtuu immoo kanarratti otoo hojjetee jedhee yaada. Wal qaamni ilaallatu hundumtuu yeroo itti kennee wal gargaaruu dirqama. Egaa ati abbaa maatiitii ilma kee wajjin jaalala addaa wayii qabda. Biyya kana immoo eega dhuftee amma bubbultee baatii tokko akkas darbitee natti fakkaata. Yaaddoon sin ajjeefne. Naabee ilma tokko qaba galata rabbii Naabeekii jedhama. Amma ganna 15 ta'eera. Ganna 15 ta'e. Gaafa daa'ima ture dur. Ganna 15 ta'e amma dargaggeessa. Naa bilbilaanis nan bilbilaaf nan gaafadhaa. Mucaa cimaadha Naabeekiin barnootaan baay'ee cimaadha. Maalirra na gaafatta akkam sirbii kee maalirra ga'e naan jedha. Ammayyuu. Amma naa bilbilaa akkam qanagaa akka amma fixaan jira. Jabaadhuudha jedha. Maqaa baay'ee akkuma hiriyaatti galata rabbii. Waggaa 15 taanaan. Ganna 15 Naabeekiin galata rabbii guddate. Baay'ee namatti tola egaa. Innoo gara aartii kana dhufuu yaada akka abbaa koo ta'a jedhee yaadamu barumsa irratti gurbaa jettaan. Kubbaa jaalata. Kubbaa jaalata. Ijoolleen tokko waan barbaade irraa godhanu malee. Egaa biyya Ameerikaatti hawwuun hin jiru. Gaariidha immoo kubbaas ta'uu inni kan barbaade garuu caala barnootatti naa cimanu gaariidha. Egaa addisuun gara biyyaa dhufeera amma singiloota hojjechaa jirta. Egaa fuulduraan albamii yoo yaaddeettaa fuulduratti karoorri addisuun maali? Maal uummata kanaaf fidee dhufuu danda'a? Aartii Oromoo guddaa kana keessatti immoo coba akkamii cobsuu barbaadaa isa jedhu. Kanumaaf banne waan gaarii fidnee dhufuufi. Malee yeroo an kan barbaadde hojjechuun guddatiin garuu waan gaarii hojjettee uummata keetiifis ofii keetiifis waan bu'aa qabannaa hojjettu hamilee keenyatiif hunda keenyaaf gaariidha. Kanaaf egaa amma singiloota lamaan akkana kan qopheessee jira. Tokko audio fixneer almost gara kilippitti deemaa jirra. Masaraa jedha mata dureessaa jedha. Gaannaa boolaallaa. Masaraa mootummaati. Masaraa mootummaati. Laallama walumaan laallaa. Naa isa danfixee booda albama numan yaala. Albama gaarii isa bombii qopheessuu dirqama keenya. Hojii yeroo dheeraallee nama harkaa fudhata. Yeroo itti fudhatee qopheessa kanaaf ixuuti. Isatti hin deema jechaa jira. Egaa fuulduratti albama keetiin akka dhuftee nu bashannansiiftuu fi sirboota kee sagalee kee barre kana deddeebitee akka nu dhageessiftu abdii guddaa sirraa qabna. Singiloota kee immoo yeroo dhiyootti uummata biraan geessa waan ta'eef nuunis carraa kanaan uummata biraan ga'uudhaaf waadaa siif seenna. Egaa Addisuu Furgaasaa
Nama gaddisiisa. Mandheen faayilichaa faayidaan ala ta'eera. Bu'aan dadhabbiisaa faayilonni garuu caalaatti ammayyaa'anii fayyadamuufis ta'e qabatanii deemuuf mijataa ta'anii si'aa'ina ajaa'ibaan harka isaa seenaniiru. Itiyootel. Egaa Addisuu Furgaasaa keessummaa gammadaa shoo torban kanaa taateen waliin dhuftee akka kanatti yeroo kee jabduu hojii irratti dabarsituudha nuuf kennite nu waliin waan turteef galatoomii ulfaadhu horii bulii. Anis keessummaa keessan nagootanii gammadaa shoo irra sinatti hedduun gammadaa galatoomaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa. Cheers Addi. Cheers. Egaan kabajamtoota daawwattoota gammadaa shoo torban kana turtiin bareedaa fi hawwataa akkasumas bashannansiisaa sagalee kiiloolee kanaan immoo sirboota isaa durii hedduu kan nu yaadachiise wallisaa Addisuu Furgaasaa waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jecha gammadaa shoo jaallattanii waan nu daawwachaa jirtaniif galatooma isiniin jennee qeeqa yaada akkasumas immoo ispoonsara sagantaa keenya ta'uudhaan nu waliin hojjechuu kan barbaaddan immoo gama toora bilbila azala iskiriinii irra isinii keenyuun haloo nuun jechuudhaan akka nu bilbiltanii fi nu waliin hojjettan yaada keessan nu kennitan isiniin jenna. Risa Media toora YouTube gammadaa shoo irratti isiniif darbu ammoo subscribe, comment, share, like gochuudhaan immoo nu cinaa jiraachuu keessan nutti agarsiisaa jenna. Torban keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaan isiniif seenaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif irra deebi'uun galatoomaa isiniin jechuudhaan nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.